maallaqaan sosobee marhadhaa mukumaa dhibba shanirraa fuudhee biyyatti erge sun biyya jirti. Tani har'aan qabe lamaa jira. Akka di'ammaasiis warra dhalaa inni kana godhu dhalaa hawaalaan qabne dalagattuu hafartuu ragaas dhibbaa joona marsaa fide dhukumaatamaan ta dhuftu. Sigalee hawaalaan qabne jechuun dalagattuu tana. Dalagattuu kan godhan seetaa. Buraate amma kopheedhaa warra dadarsanii inni yoo taate rikoordii ta'e keessa jira. Amma kopheedhaa warra dadarsanii maatiin isaa sanaa jira. Amma kophee takbarra amma namni badaan ammaan tan adaganya dhalaa likkii namaa namma beeku jaartii isaa taminni kophaatti jaartii ala tosooni harra dhalaa mana dhalaa garaa guutakka ilmoo baay'ee saddeeti garaa qabta gajjaa shan namaa namma fidu nasruun kun warra dadare suuraa isaa fiduu bankaraatti godhachuu fiduu irra waraabayyeetiin beekaa yeroo dadhabeetti dhiis yaman jira amma inni sigalee sana gaddeebe qabanii sana gaddarbanii hoosha guddaa qaba dhalaa inni kana godhutuni tagartee dalagattuu maallaqa hin qabne dalagattuu ol dhuftu sana dallaalle akka jiru fidaniiti noolii arabaa irraa kafalchiisan namarraa noolii arabaa tana yoo irraa kuma lama lamarraa dhaban ammoo wanni isaan godhe yoo inni godhe yoo jiraate irra deemee dirqiisi abulu fida wallahi yoo billahi ragaana jalu na kamma jaartisaa sumayyaa takka iswayya boonyu iftu jala kana jirti naajiraa jirti garaan guutumma inni takka immoo ilmoo eegala tajii afurii kabariyaa kana keessa jirti sigalee irra deemee fuula ta qabne siin geesse nama waan akkanaa godhu tara jechuun taarra tara kaay buruta birakka taarra tara kaay buruta nekka sharaabii dhugu koodiree jetti miciyyoon wallahi sirri shee godheetti fide wanti godhe tiktook siin beeku malee fi biinniin beeka TikTok sitin beeku goru afaan sitin osoo siin ol seentee haasodde hedduu tola waan qalbii nama cabsu amma garaa qabdi afaan arabaan beektu eegadu akkuma dhufteeni yoo jaartii dijitaa takamni kaan qabni intala miciyyoo garaa guutuu baay'ee torbaana sunu kun maallaqa dha argiyyeen ilmoo yoo narraa galcheetti yoo maallaqa argina hin jirtu yeen sigalee sarraafaa jedhatti argatu narra dawwaltee muraati heetii kun baakara miidiyaa kana gubbeersiin arku jira ani qurra kookkanaa tana keessaan jira gaafa si fuudhee jira nan fuune akkamiin si kaasuu wennaani warra Kene surare fuzuru jirtan makara fuzubu jirtan sangale. Ha? Wakhi. Abo wakhi warra way. Fuwa wakhi udah jiru. Fuwa khairun kana. Naati na beeka. Khairun kana. Kana jira. Khairun kana bela sana jira az jira. ani jimmaat khairun kana. Kana. Qul ya shabi. Kana. Hamu ko jala dabatu. Hamu ko jala dabatu. Kana. Yan kana azjira la sano kana jira. Aki la sano kana jira as. Mumaysi bakkan. Aha. Kana. Ini dal arti da ini. Arti. Namni ne jesu kun arar gida warse. Hararge asri so arti ni rodu hararge ni rodu inginu rodu fan hararge rodu Okay. Saya pegang telepon. Okay, berarti tu gak ada kan? Saya suara. Turi. Lali. Usman Jama foto tapi rotille sifin erga video torban kana kofa nama torban jesani wan is akata isam batri dari tinama wala nundana tu obsaarka iyo wallahi galato maali fi taakana dana baaqam jawaara tinergine khana amma jawaara khana khana faadi saniti jo maafiya jani jolle si do tarfa posti godan nama mali ibn nergina aduba arsi kuni manta famu koy ogutag kabanawa dhageeffadha laal ani wantoota kana akka jiranitti dallaalota kana warrachi keessatti nama fixuudha jiru halkan baatiriidhaan nama awwaalan ilmaan namaa warrichi keessa fixuudha jiru namni maysi footoo isaa fuula keenya duratti argatan kuni nama harka dhiigaa Khairu Muhammad Usman Jama sirka kharefun tana dabre sun amma sham jama warra calanqooti khara Somaaliyaa datti ilmaan namaa gudeeduudhaaf fixuudhaan rikoordii cabseeti amma khara Jabuutii datti aaroo ilmaan Oromoodhaa nyaachisu jira inni Khairu Muhammad Usman kana wajjin jiru
Muktaar Foostoo Jaamaa Interpooliin barbaadamu jira. Mootummaan Itoophiyaadha ni barbaaddi. Warra Baabbileeti manni isaanii warra Masfincinaa Baabbilee warra Masfincinaadha. Farzaa Abdubuch cinaadha manni isaanii Beetakiristaana duuba. Inni sadeeysaadha. Isii sadeeysaadha. Iftuu Haaruun jaarsisiidhaa dhulbaanteedha. Isaan tana jalatti taphataa gannama cabsitu. Dhaabbadhu tal dhaabbadhu. Iftuu Haarunii abbaan mana isiidhaa dhulbaanteedha. Hatta maqaan isaanii haga Human Rights Watch'tti deemeeti jira. Inni sadeeysaadhaa fuudhaa jiranii ilmaan namaa ajjeesanii halkan bineensa nyaachisaadhaa baatiriidhaan awwaaluudha jiran. Baatiriidhaan awwaalan halkan. Si argumee dabbal viidiyoo agarsiisu toltee sabana keetirratti akkaataa isaan nama awwaalan. Ya, no gana fageessine atumaan do fageessi. Si ergaa waan ragaa qaba. Muraadi isa fuye muraadi dabba. TikTok cufu. Yoo zoomi ta'uu baate ma. Zoomu. La gosa jala dheeysan hoggaa ati qabde. Hoggaa ati lubbuu tana qabde Harargeen fiigdee gosa galti. Dallaalonni Arsiidhaa fiigee ganda gala. Dallaalonni Walloodhaa xiqqishoo harakaata godhaniituma haqa jiru san sitti asiman. Dallaalonni Jimmaa irra amma warra akka Alii Jimmaa kana fa'aa haatak jiru dhiiga ilmaan iyya isaatiin amma dura mana dabbaal kana irratti footoon isaa sibiraa olu jirti biddee ati haasoyisiin xiqquma morman. Dallaalonni kutaa lamaa badii isaanii siif amanan. Walloodhaa fi Jimmaan. Harargee fi Arsiin ammoo teesseen maxxana nyaattee haabaa qabattee. Khayru takka takka badee khayru kumta jira. Wanni jettee jechuudha. Khayrun la saro kun dafa bakka tiwai wal babna we khare sura sa khayni son abban sura tana kana khayrun. Khayru Muhammad Usman. Khayru ko bas jirana. Me yo diraje albo. Awan kana ngone aje urbe. Olba so giddari jadi katee deemaati maal taatee. Khayru asir takka takka badee fat. Me khayrun barbada geesun. Invite ragudi. Harke fitin nama jese harke fitin nama wala ningone. Ra ina gade lakka ne sa. Wada mujara barbada asin. Ajanda siu mude mambo ajanda siu mude man imbe itooti. Ergamtoota miliyoona takka qaban isaan kuni warra raaqa katunda jiramma isaan kun qulqulluudha. Khayru takka takka badee khayri leer. Isaan kun qulqulluudha masgiida salaachisan jaanii warra imaama jee raaqa katunda qopheeffatanii yaadii bara dimbe itooti. Amala isaanii dhaabee kana amata torba muuxannoo isaanii hojii qaba. Me maqaa isaa meeshiin godha warra agartanii sir. Warra khayru nu keetta maali beektan tiktok isaa? Sora tiktok isaa beektaa? Namni namaan jechuun taa'u jechuun bakka biroo buufachuu didee jechuun itti geessanii tumanii ajjeesanii raabuusan. Eeywa. Mee koo inni barbaadaa jira tegaa. Injiru ni saba malee injiru. Sai as gubbarra hin dhufu. Injiru mee haa dhufu jira tegaa. Saba mee maqaa isaa meeshaa godhee injiru. Okay. Obsa wayin si gaafadhaan. Bakkuma tana silaa. Bakki toon namni saduu hin jirtu. Obsa amma jawari tokkoffaa jawar wani nuti jiru waan gaariidha. Hidee garraasi ni jaalannaasi dinqisiifannaa. Garuu immoo ilmi namaa tokko qabsaawwan tokko dhiirri tokko waan jalqabe bakkaan gaha. Waan jalqabe xumura. Waan jalqabe ni goolaba. Yoo goolabuu illee dadhabe hanga tokko hojjetee baasee nama agarsiisaa jechuudha akka fakkeenya namaa ta'uuf. Amma maafiyoota aktoroota gurguddaa as gubbaa qabanii nama tuman kana jawar akka nu gabaasetti nama hanga tokko gabaasee jira dhuga moosobaa Allah waalam. Fakkeenyaaf suuraan jawar dheengadda poosti godhe mucaa miilaan lafa deemu kan sibiila miila kaayanii suni nama Oromoodhaa kan sababa saaxiluu keenyaaf kanaaf qabame kan hin taane ijoolleen xiqqoolee ni beekti. Sun soba rabbiin jibbee suuraan sun suuraa waggaa afur dura wannoo taate Suudaanii fi Itoophiyaatti Allah waalam.
2024 is not from Ethiopia. Sani baafne. Ya, sana cina kabadu, sana ketior fidi, I don't know. Orang raga isa kan rokok apa, jawar raga isa dufungkur kulle suka jauh, I don't know mbeo korra. Kalam mafada, jawari, yor gua sanduban. Maafi wata bijo taraba ma de fatani tiktak guban na watu manir ranka hafe. Hatu gurguddo wagga meeqa oliif lubbuu namaa dhiiga namaa dhangalaasaa jirtu kana nama hanga inni jala bu'ee saaxile nama hanga inni suuraa maxxanse waan jiru natti hin fakkaatu. Asirratti immoo ragaa dubbii xiyyaa akkaan hin haasofin. Ragaan anjoorii kanneen isin garsiisa akka dhuunfaatti fakkeenyaaf qoyisitti mul'isa. Fakkeenyaaf nama kana gurbaa kana jeese gurbaa koreen godaansa seeraan alaa eeggadde himate san hundi keessanuu ni beektanii suuraa isaa keessa gafa gaattee na fakkaata. Qabee guutuu akka dhaqeen fidee dhufa. Sultaan Gannaati. Sultaan Gannaadhaati na fakkaate. Sultaan Gannaadhaa warra inni Sultaan Gannaati mi dabbal? Fakkeenyaaf amma gurbaan kun Sultaan Gannaati. Afaan isaatiin dubbatee jira. Ani amma jawariif isa kana ragaa guutuu iddoo dhoolotaa wajjin baasee kan deebiin jira. Ammallee ragaa dabalataa naa kan hin jedhe. Irra deebi'een intala yeroo tumamtu yeroo fiidiyoo waraabdu maqaa Sultaan Gannaa kana yaamaa yoon du'e warri keenya gumaa isa gaafadhaa gattu afaan sirraa fiidiyoo baasee ergeef tokko. Lammaffaa obboleessuma intala sanii Afrikaa nama jamna fakkaata. Fiduun hin danda'amu. Nambara Afrikaa sanii baaseen jawariif erge. Yoo ragaa